Ashama daawwattoota OMN guyyaa har'aa kan argamnu Londanitti bakka imbaasii London argamutti asitti dhufnee imbaasii London cufnee jirra. Yaada uummata as jiru isin kenninaa asumaan nu faana turaa isin jenna. Jalqabaaf nama walaa isin qabdee dhiyaadhee jira. Eenyu haa jedhu saraa dhuftanii maaliif as dhuftan? Ani magaalaa London keessadha kan hin jiraadhu. Kan inni as dhufeef immoo iyyata mootummaa Itoophiyaa irratti kan nuyi iyyata dhiyeeffannudha jechuudha. Guyyaa har'aa saraa dhuftanii hagam takka isin fudhatee dhuftanii wanni har'aa as godhame kuni hagam takka qeerroo biyyaa jabeessitanii yaaddan. Egaa har'a kan nuyi as jirruu fi magaalaa London dheeraa kan. Okay, no problem. Kan as jirruu fi mootummaan Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiraniif kan inni ajjeesaa jiru, kan mana hidhaatti jiru, haadholii dubartoota mana keessatti gudeedaa waan inni hojjetaa jiru. Kanaaf nuti immoo kan nuyi as jirru biyya mirgaa keessa waanta jirruu fi isaan immoo ukkaanfamanii waanta mana keessa jiranii fi isaaniif iyyachuudhaaf kan nuyi dhufnee as jirru jechuudha. Okay, yaani dabalataa qeerroo biyyaatiifis ta'ee namoota biyya kana keessa jiranii fi biyya ambaa keessa jiraniif qabdan nu kennuu dandeettan. Egaa kanan jedhu hundumti keenya tokkummaadhaan tokkummaa keenya egaa jabina keenya jechuudha. Walumaa gallee hundumti keenya warri biyya keessa jiraniifis immoo nuti amma dandeenyu humna keenyaanis qabeenyaa keenyaanis hundumaan akka nu isaan bira dhaabbannuudha. Jabaadhaan jedha. Nus warri biyyaas keessa jirru hundumti keenyas immoo yaada tokkoon hundumti keenya dhaabbannee akka wal jajjabeessinu saba keenyaaf immoo akka iyyannee dhageessifannuuf jechuudha kan nuyi as jirru. Baay'ee galatooma. Yaada gara nama biraa isin dabarsaan afaan tura. Obboleessa maqaan kee eenyu eessaa dhuftee? Maqaan kiyya Qeerroo Faadil Bahrii Naanjaan kaniin jiraadhu jiraataa magaalaa Londanii. Halkan tokko duruu bullee jirra. Halkan lammaffaanis dhufaa jira. Guyyuma lameen kana keessattis jijjiirama agarree jirra. Mootummaan nafxanyaadhaa harka micciirree dirqiitti Jawaar Mahmad akka doktara mataa isaatiin laalamu goonee jira jechuudha. So hungayaa miti ammas qeerroo teenya qeerroo biyya keessaati biyya alaatu waliin isiniin dhaamu. Qabsoon Oromoo isin boonsiti malee isinin saalfachiiftu. Gizee hundaa'u mataa ol qabatanii ittiin boontan. Akkasuma poolisii Oromiyaatiif dhaamsi han qabu qabsoo ajaa'ibaa kana dura gaggeessitan ni beena hin daganne. Tokko tokko garuu akka goobanaa daacee kadeebitee obboleeyyan keetirra rasaasa dhawaa jiru. Seenaan si gaafattiin siin jaa. Dhiigni lafeen ilmaan Oromoo deebitee si waraanti. Ijoollee obboleeyyan keetirra rasaasa dhawin Oromoo taate. Dadhabdu jaalmarroo bira dhaqi dadhabdu dhiisi hojii mootummaa poolisummaa keessaa bahin siin jaa. Ittiin aansee ammoo qeerroolee biraa tanurraa karatti as deemu jirtu jira ta haftaniis jabaadhaa please. Qabsootan akka addaan hin kunneen isiniin jaa ittiin boontan malee ittiin hin saalfattanii. Haga Jawaar Mahmad ammas hidhaarraa bootti nutis asii hin deemnu akkasumattis qeerroon bakka biraatis imbaasii biraa cuftanii OMN irra deebinee isin arkuu qabnaan isiniin jaa galatooma. Galatoomii nama itti aanu isin dabarsinaa. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee Hawwiin Mahamadin jedhama. Kan dhufe magaalaa Birmingham irraa. Amma immoo bakki itti argamnu imbaasii Itoophiyaa kan London jiru. Sababni as dhufneef immoo imbaasiin Itoophiyaa kan London jiru kuni mootummaa Itoophiyaa yookiin mootummaa Dr. Abiy bakka bu'ee asitti hojjeta waan ta'eef mootummaan Dr. Abiy immoo uummata keenya ajjeesaa jira, hidhaa jira, reebaa jira. Kanaafuu gocha inni godhu san irraa akka inni of qusatu haga Jawaar mana hidhaatii bahu haga Oromoon abbaa biyyaa ta'ee gaafii isaa deebifatutti haga Oromoon abbaa biyyaa ta'ee gaafii isaa deebifatutti haga Jawaar dabalatee Baqqalaa Garbaa hundi isaanii mana hidhaatii gallakkifamanitti haga Oromoon gaafii gaafate hundaaf deebii argatutti imbaasiin Itoophiyaa as taa'ee asitti hojjetee taaksii hojjennee namni asitti hojjetee maallaqa kaffalee taaksii keenyarraa kaffalamee fi asii ammoo biyyatti erganee kan nama keenya ajjeesne akka isaanii hojjenne saniif gurguruuf asitti argama. Qeerroo biyyaatiif dhaamsatti qabdu mee yoo jiraate? Qeerroo biyyaatiin wanti an jedhu yoo nu qabsoofne yoo nu jabaanne yoo nu tokko taane Abiyyi jaalatee osoo hin taane dirqama isaatti Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa hundayyuu gadhiisa. Jaalatee osoo hin taane dirqama isaati. Abiyyiin kadhachuutti hin jirru. Qabsoofnee baasnaa qabsoofnee ammoo biyya teenya ni ijaaranna. Kanaafuu qeerroo biyyaatiin sa'a 12 irra jirtanii wanti marti dhumatee jira. Mootummaan almost kufee jira. Ofirra dhaabatu jira malee kufanii jirani. Kanaafuu qabsoo haga nageettan nabsee nama miqaatti kaffaltanii lafee keessan cabsanii dhiiga keessan jisitanii kana booda immoo duuba deebitanii nama biraatti abbaa hin godhina jabaadhaa isin duuka jirraa jedhan. Yaada dabalataa yaaddumaa yoo qabaatte?
yaani dabalataa kan qabu Oromoota addunyaa hunda jiraniin fakkeenya nurraa fudhadhaa ka imbaasii London asitti cufame imbaasii Itoophiyaa ka addunyaa kana guutuu jiru haga Jawaar mana hidhaatii bahutti haga Oromoon bilisoomutti haga gaafiin Oromoo deebi'utti isaan hojjetanii maallaqa nurraa gurguratanii uummata keenya akka biyyatti ajjeesni uguraa jedhan. Okay, galatoomi. Yaa tizmee yaa maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan kiyya Siifan magaalaa London irraa dhufe magaalaa London jira. Amma kan jirru Embassy Itoophiyaa afoodha. Embassy Itoophiyaa kaleessa irraa jalqabee har'a guyyaa guutuu cufaadha. Sababa qeerroo force godhanii akka poolisoonni hedduu akka banamuuf yaadaa turanii garuu humna qeerrootiin cufameera jechuudha. Har'a qofa osoo hin taane hamma Jawaar Faati mana hidhaatii bahanitti hamma Oromoon gaafii gaafate hundaa deeffatuu fi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti imbaasiin addunyaa irra jiru tokkoon isaa dalaguu qabu jechuudha. Akkuma jiruun cufsisuu qaban ilmaan Oromoo addunyaa irra jiran jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha Jawaar Faati hidhamanii biyya Haacaaluun itti ajjeefametti Oromoon tokko mana taa'u jechuun waan hin taane kan hunda irrattuyyuu ilmaan Oromoo bakka hunda jiran yoo cimanii jedhan mootummaan kun wamaa gochuu hin danda'u jechuudha. Amma kadhatti isaan ilmaan Oromoo hidhanii fi ajjeesan nu hiikaa yookaan immoo nurraa dhaabaa osoo hin taane nutuyyuu hidhamtoota keenya mana hidhaatii baasuu danda'a. Dirqinee jechuudha. Jaalatinii osoo hin taane dirqama isaaniitiin ufii jiraachuuf jecha sabaaf sablammii biyya saniitiif jecha ufiillee umrii dheereffatanii Itoophiyaa san jiraachisuuf jecha waan Oromoon jedhe hundaa gochuu qaba jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Maaliif uummanni kun biyya san ijaaruudhaaf lafeen isaanii cabeera, dhiigni isaanii lola'eera, hamma ammaa jenereeshin kunillee dhiiga isaanii lolaasu jiran jechuudha Itoophiyaa san dhaabuudhaaf. Okay, yaada dhumaatii fi yaada xumaa qabaatti nama biraatiin kennaa yaada qeerroo biyyaatiif yoo qabaatte nu kennuu dandeenya. Yaada dhumaa qeerroo biyyaatiin jabaadhaa qabsoon isin biyya irra jirtan nu hundi sabni Oromoo biyya alaa jiru isin wajjin jirra. Itti aansuudhaan immoo qeerroo biyyaatiin wanni jechuu barbaadu maalidha? Amma booda namni tokko miidiyaa irra bahee taxarxaarii Jawaar jedhanii dubbatee namni Itoophiyaa jiru eessallee jiru taxarxaarii Jawaar jedhanii waa'ee Jawaar dubbatanii jennaan qeerroon biyya keessa jiru ijannoo isaan yaadanii hin beekin irra fudhatamuu qaba jechuudha. Kana irratti immoo warroonni beektonni Oromoo biyya irra jiranii fi kan biyya alaa jiran kana namoota isaan laallatuu fi waa'ee Jawaar taxarxaarii jedhanii jecha taxarxaarii jedhu san amma booda miidiyaa irratti dhagahuu hin barbaadu. Sabab sablammii irraallee ta'ee Oromoo irraallee mootummaa irraallee taxarxaarii jenna maa mootummaan ta'in ijannoon uf duuba hin deebifamne ummata jecha san irratti fudhatamuu qaba. Peace man in the world jedhamee Jawaar ufii isaaniitti akkuma godhaniin peace man jedhanii maqaa isaa sirreessanii as baasuu qaban jechuudha. Ufii jiraachuuf Jawaariif jecha osoo hin taane Oromoof jecha osoo hin taane peace man il Jawaar taxarxaarii miti. Kanaafuu qeerroo jabaadhaa kana irratti dalagaa isin jechuu barbaadaa jabaadhaa ilmaan Oromoo. Hedduu galatoomii nama itti aanu isin dabarsinaa kan argamnu magaalaa London imbaasii London cufneeti yaada nama biraa maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Yaa ani Guutamaa Maammadin jedhama kan dhufe magaalaa Birmingham irraa. Kan asinitti argamnuuf ammoo qeerroo keenya kan biyyatti dhumaa jiranii haawwatii abbootii keenya kan biyya dhumaa jiranii fi akkasuma dhibamuu Jawaar Mahammad dhageenye kaleessarraas jirra waan ta'eef isaanis sagalee ta'uudhaaf asitti argamu. Ati har'a ganama Birminghamii kaatee dhuftee jechaadha edda kun cufamuu dhageette namoota biraa biyya addaa jiranii fi yaadni ati ibsitu yaadni ati kennitu maaltu jirame? Yaa anis kan jechuu barbaadu akkasuma namoonni biyyoota Awurooppaa keessa jiranii fi Ameerikaa ardiilee addunyaarra kan jiran dhimma isaanii bahuu qabanii sagalee nama keenyaaf ta'uu qabanii isaan ammoo rasaasa fuuldura dhaabbatanii kan dhuman kan wareegaman nuuf waan ta'eef nu ammoo bakka firii taanee dubbachuu dandeenyu keessa dhaabanne sagalee keenya isaaniif yoo hin taane Oromoo miti akka Oromootti ilaalamuu qabnu waan ta'eef Oromoon bakka jiru hundaa kaanee wal taanee abbootiin daamman osoo hin jenne isaaniif sagalee ta'uu qabnaa galmaan akka waan tokko geenyutti abdannee irra hojjechuu qabnaan jenna. Ayyee galatoomii ammas nama itti aanu maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftan? Shamsu Zamaan Jamaal jedhama Leestar irraa dhufe waan asitti dhufeef guyyaa har'aa imbaasii Itoophiyaa kan Londanitti argamu
hiriira yookaan protestii gochuuf dhufne sababni protestii itti goonu keessa yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa keessatti waraana labsii waraanaa jala jirti. Isa kana keessa ammuutuyyuu abbaan qeerroo yookaan ammuutuyyuu abbaan qabsoo Oromoo yeroo ammaa kana keessatti liid godhaa jiru Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa jira. Hooggantoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiranii sababa kanaaf uummanni Oromoo daa'imman osoo hin jedhamne jaarsa osoo hin jedhamne du'utti jiranii isaan kaniniif sagalee ta'uuf bakkee kanatti argamne san keessaa tokko hiriira yookaan ammuutuyyuu protestii goonuu cinatti karaa imbaasiileetiin sochiilee jiran isaan kanin maqaa akka ugguraman fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana qofa imbaasiin London yoo xiqqaate biizinasni inni kastamarota isaatirraa dalagu qarshii kumaatamoota hedduun lakkaa'aman galii galchaa galiin asirraa galu ammoo biyya keenya irra deebi'ee haawwatii keenya abbootii keenyaa fi ilmaan keenya ajjeesu jira. Isa kan ammoo waan dandeenye jenneen humna qeerrootiin akka dhaabatee sagalee keenya dhagahamu gochuudhaaf imbaasii sababa nuti as dhufneef isa kana lammata ammoo qaamni mootummaa uummata UK bakka bu'ee Oromiyaa irraa bakka bu'ee bakka kana jiru ammoo dhufee adeemsi yookaan ammoo gochi mootummaan badaan kun nama nyaataan kun godhaa jiru sirrii akka hin taane nurraa dhagahee sagalee keenya fuudhee uummata qaama mootummaa biraan akka nu gahuuf bakkee kana jira. Kana gochuuf ammoo qeerroon UK yoomiyyuu taanaaniin kan dur caalaa kan yeroo tokko yookaan ammoo guyyaa tokko guyyaa lama hiriira godhee ol deebi'u osoo hin taane magaalaa adda addaatirraan bifa qindaaheen guyyaa tokko magaalaan tokko yoo Manchester yoo dhufe guyyaa biraa Boltontu dhufu guyyaa biraa Liverpooltu dhufa bifa kanaan yeroo dheeraaf bakkee kana yookaan ammoo bakkee kana akka turuu dandeenyu irratti hojjetamaa jira. Kana beekee uummanni keenya carraa kanaan hawaasni UK keessa jiru yeroo as dhufu koreelee sagantaa kana asii qindeessaniin qunnamanii urgata akka dhufuu hin dandeenyetti gaafa tokko Birmingham yoo dhufe gaafa tokko ammoo Coventry akka dhufu guyyaa itti aanu ammoo Manchester akka dhufu yoo akkasitti kadeemnu ka ta'u taate bakkee kana yeroo dheeraa turuu dandeenya. Kanaaf hawaasni UK keessa jiru isa kana hubatee koreelee waan kana asii qindeessaa jirtu qunnamanii tartiiba dhufanirratti fi akkaataa disipiliinii as jiru irratti illee bifa kanaan wal hubannee yeroo dheeraaf bakkee kana turuuf murteeffannee jirra. Carraa kanaan qeerroon UK keessattuu magaalaa London jirtan hojiilee kanaan dura hojjetan cinatti hojii boonsaa hojjetaa jirtanii jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma ammas nama itti isin dabarsinaa. Okay, maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan kiyya Rahmaa jedhama. Yaada kan kennu barbaadu dhiqqoo dhaamsa uummata Somaaliitiin obboleeyyanii ani gama ga'ee Rahmaa Abdullaahi Ladhahaa annaga Somaalee iyo Oromada annaga waa walaaloo annahay ina gacanta iska qabsanno oo wadanka Itoobiyaa dhibka jiro dhan annaga dhan ina ogno walaalkeena la dilaa wiilkeena ilmaha hayno la dilaa Somaalee iyo Oromada annaga waa walaalanahay ina wadankaas dhibka ka jiro isla aragno ma aragteen annaga waa muslim ina gacanta iska qabsanno ma aragteen Itoobiyaa dhibka jiro dhan waa isla ogeena insha Allah ta'ala ina gacanta iska qabsanno Somaalee walaaleedan ina loo kacaan ina gacanta isla qabsanno Ayyee galatoomii namni taanu mee maqaan keessan eenyu? afaan amaaraati maqaan kiyya ኢክራም ናንጃኒ መጋላ ለንደን ይራይ ማስተላለፍ የምፈልገው ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኛ ኦሮሞዎች እንደምታውቁት በክልላችን በአገራችን የምንኖር ህዝብ ነን። ማንንም ሰው መጥቶ የሚኖርብን ህዝቦች ነን። የማንኛውንም ህዝብ እኩልነት የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን አንግበን ከሚታገሉት ህዝብ አንዱና ታላቁ ህዝብ ነን እና ምን የታግበን የተነሳንበት ነገር ለሁሉም ለኢትዮጵያ የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይደለም። እኛ ማንነታችን ይከበርልን ስንል አክብሩን እንደ ዌልካም እንደምን ሌላውን ሰው ተቀባዮች እንደሆንን እንደምንወደው ሌላውን ሰው ለምንድነው ጠላት የሚፈራበት? ሶስት ልጆች ከአማራ ክልል ተያዙ ሲባል ሁሉም ሰው ፌስቡኩን ምኑን ያደረገው ፕሮፋይሉን የቀየረው ሁሉን ነገር ይወራ የነበረው ስለነዛ ልጆች ነው። በአንድ ቀን 127 ሰው ሲሞት ማንንም የተናገረ የለም።
ስለዚህ እኛ ኦሮሞ ህዝብ እንገነጠላለን ሳይሆን አክብሩን፣ አብረን እንኑር፣ እንፋቀር እንጂ ሌላ አይደለም ጥያቄያችን። ለቄሮ መልእክት አለኝ። ቄሮ እስኒ ወጂን ጅራ ሀቀ ቀብና ኒፈልመና ኒሞና all free all political prisoners. Ayye galatoma ammas namni biraa yaada qabaatee itti isiniif fufna. Ya. Koome saayiba garana qilleensannadha. Ayye maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan kee Naawol Baatiin Anjaanii Laandon asuma Laandon irraa dhufe. Tokkoffaa ani gadda hedduun dhagama. Sababni isaa Jawaar Mohammad nuti osoo uummanni miiliyoonni meeqaa jiru mana hidhaa keessatti darbanii mootummaan naaftanya irraan dabalata shummii nyaachiseetiin mana hidhaa keessatti mana yaalaallee dhooggatee uummata Oromoo irraan dabalata calii calanqoo waan inni Harargee keessa raawwatu jiru Arsii keessatti Baale keessa bakka hunda raawwatu jiru hedduun dhagama. Kanumatti aansuudhaan Oromoota addunyaa irra jiran hundi isaatu akkuma nuyi jechuudha warra Minisoota hundi isaaniitu ambaasii Itoophiyaa keessa ambaasii Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran cubsiisuu qaban. Maaliif tokkoffaa yoo nuti warroonni addunyaa irra jiru biyyoota garaagaraa keessa jiran kaaneetiin waan silaa dandeenyu maallaqaan taatee biyya firiidamii qabdu keessa jirra waan silaa nurraa eegamu hunda yoo goone qeerroon biyya keessa jiru tarkaanfilee garaagaraa fudhachuu dandeetti. Tokkummaadhaan ka'anii karaa cufanii hiriira bayanii hooggantoota uummata Oromoo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa kan mana hidhaa keessaa baasu uummata Oromoo qofa. Kanaafuu namni hundi isaatu warri biyya keessa jiru ispeeshaalii qeerroon biyya keessa jiru tokkummaadhaan ka'anii osoo amantaan waliin qoonni osoo gosaan waliin qoonni gabbayaniitiin falmatu qaban. Mootummaan Abiyyi nafxanyaadha abadan haala amma keessa jiru kanaan Jawaariin hin baasu waan qeerroo ala jiru fuudheetiin mana hidhaa keessatti itti dabalu malee tokkoffaa uummanni Oromoo bakka jiru hunda xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhalaa dhiira osoo hin jenne fakkeenyaaf fudhachuu qaban. Ameerikaa keessatti namni tokkochi du'eetiin qeerroo osoo hin jedhin xiqqaa guddaa osoo hin jedhin gurraacha adii osoo hin jedhin uummanni Ameerikaa hundi isaa gabbayeetiin tarkaanfilee garaagaraa fudhate. Kanaafuu uummanni Oromoo ka'uu qaba, dammaquu qaba, hirribarraa sammuu gabroome kana of bilisoomsuu qaba. Jawaariin acaaluu dhabaniitiin Jawaariin dhabuu jechuun ammoo kun waan hedduu nama gaddisiisu. Kanaafuu ani wanni hin dhaamuu fedhu uummanni biyya keessaa tokkummaadhaan ka'eetiin falmatee yeroo gabaabaa keessatti sakandii osoo hin fudhanne hooggantoota isaa mana hidhaa keessaa baafatu qaba jedhaa galatooma. Ayee hedduu galatoomee ati yeroo dhufeetti jiran. Maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaa hedduu Saadiyoo waa'ee ani gabir Somaalee baanahaa waxaan ka imaaday London ka imaaday Oromoo iyo Somaalee waa walaalnimada waa shalay iyo haddana waxaan dhibkaa ka joogay dowladda Itoobiyaa waay dowladda Itoobiyaan Oromo badanta waa intay Oromo badanta waa police station waa joogtay saas inaan Jawaarka dhibka badanta heestay asaga waa hanuunaya ilaa waxaan maqaadanayo daawadii saas waay Oromo dhibka badanta joogay Oromo iyo Somaalee waa walaalnimad waxaan meesh kana joogay marka inaan Oromadu waxaan waa kula joognay dhibka Oromo waa dhibka Somaalee waa isku mid ma aha waa isku mid waaye saas inaan halkaa joogay waa maasmitahay walaal. Galatoomi atismiya maqaan kee eenyu yaada kee? Ani maqaan kiyya Umar Gadaan Anjaanii asuma Londonii kaleellee wal argine amma ka jirru ኤምባሲይ ኢትዮጵያ ጀራ አፋን አማራን ትሙዳም እኔ ያለኝ መልእክት ለብሔር ብሔረሰብ ነው። እዚህ ውስጥ የሚታየው ሶማሌ ኦሮሞ ብቻ ነው። ግን አብይ ሊበላን የመጣ የናፍጠኛ ጅብ ነው እና ይሄንን ጅብ አብረን ተባብረን ካልገፋ ነው ምንም እንትን የለንም ማለት ነው። ማለት ዩኒቲ ፈጥረን ይሄንን ነገር ይሄን ነገር ታግሮ እሱን ስልጣን ላይ ያስገባው ቄሮ ነው። ቄሮ ደግሞ ያወጣዋል። ግን ነፃነትን አብረን ብንታገለው በኋላ ላይ ማጣጣም የምንችለው አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ኑና ከኛ ጋር ተቀላቀሉ። የቄሮ ትግል እንደሚታወቀው ሰላማዊ ነው። አገር ቤት ጥላሸት እየቀቡት ስፔሻሊ አሁን በአብይም በወያኔ ዘመንም ያለ ነገር ነው። ይቀባሉ፣ ዳያጎናል ሌላ ነገር ያዘጋጃሉ። ግን ቄሮ የነፃነት ታጋይ ነው። ቄሮ አሸባሪ አይደለም። ቄሮ የነፃነት ታጋይ ነው። ቄሮ
ትግላችን እኛ ከጨቋኝ መንግስት ጋር ነው እንጂ ከህዝብ ጋር አይደለም። ከህዝብ ጋር እየኖርን ነው። ሪያሊቲው ያ ነው። ግን እዚህ ጋር ዶክመንተሪ አበሻ ሚዲያ አሰማርታችሁ ዶክመንተሪ ብታደርጉ የትም አይደርስም። ሀቁ ግን ከሳምንት በኋላ ያወጣል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሀቁን እያወጣንም እያሳየን ነው። ሰው ታረደ፣ እርጉዝ ታረደች፣ ቄሮ እንደዛ አይነት እኛ አላደግንበትም። ዘረኛ ሲባል በኦሮምኛ ቋንቋ ራሱ የለም። ቋንቋው ራሱ ዘረኛ የሚለው ማለት ነው። እና ይሄንን ነገር አብረን እንታገል። ይሄንን ጨቋኝ ገና ግልገል አምባገነን አብረን ታግለን መጣል አለብን። ደግሞ እንጥለዋለን። ግን አብረን ብንጥለው ያው በኋላ ነፃነቱን አብረን እናጣጥመዋለን የሚለው ነገር ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። በተረፈ ቄሮ ኢቲሙዲ ጀና እናመሰግናለን። ታንክ ዩ መቃን ከኑ ያለ ከነብስ መቃን ካኪ ሰልባ ጀረማ አመ በክተር ገምኖ ለንደን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ፉልዱረ ጅራ አሪ ጉያ ለመፋዳፍ ወነ ከነከ ጎዳጁ ኤደ ገልገለ ራየ ገለ ሆጃን ተከንጅሩ ሶቺን ተከንጅሩ አመለ ቄሮ ሙርቴሴ ጅራም አከበከ ከና እንደነ ቁርባንታቴ ጂአታቴ ጀለመታቴ ሀጋ ወሪ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ መርት ሀጋ ሞቱማን ገዲሱቲ ሩአማ ከነቲ ወኒ ቄሮ ቢየ ከነቲ አሲቲ ነሞኒ ባያን ወጂው ፊዳበኒ በከደ መዲሰኒ ትናሲቱ ወልቀመኒ ኦቦለየን ከነ ከብየቲ አጄፈማ ጅሩ ሃዶለን ቴና ይጆሌት ጥቆ ወጋ ኩዳለማ ሞቱማን ኩኒ ሞቱማን ነፍጠኛ ሞቱማን ኡመት ኦሮሞ ኦሮሚያ ዲጌ ኦሮሚያ ጨጨብሴ ቲኔን ምንኒክ እንጀለ ዴቢሴ ኢላልቸ ምንኒክ ቡልቸ ጀሩሰን ጆሌ ከነ ካጫ ጀሩሰን ጆሌ ሰሚስ ወሊን ጅረ ጀቹዳ በክ ከነባኔ ሞቱማ ኤምባሲ ቢየ ከና ኦጉሩ ጅራ ቄሮ ለንደን ያሚቸ ቄሮ ዩኬ መራፍ ጎዴ ጀቹዳ ቲያን ሱዳን ደሞ ጆሌን ከነ ከቢየ ከስ ጅርተን ቄሮን አላ በከመረ ከጅረን ከአሜሪካ ጅራተን ተይ ከዩኬ ጅራተን ተይ ከዩሮፕ ጅራተን መርቲኑ እሲ ወጂን ጅራ መዳን ከሰን ዱኩምኒ ከሰን ኑቲስ ኒዳጋ ሃማ ሀገዱማ እሲ ወጂን ጅራ ገሩ ወኒ ቤኩ ቀብደን ሚዲያ ቢየ ከሰት ዴሙሰን ሚዲያ ሶባ ሚዲያ መታ ከሰን ፕሮፓጋንዳ ጎዴ ኢላች ከሰን ሲን ጅጅር ሲሱሰን ሚዲያ ሰንደጌፈቹ ዳባ ሚዲያ ሀቃ ሚዲያ ወምኒ ካከኩሽ ሚዲያ ከኒንራ ጨቀሰዳቲኒን ሀቃ ኦሮሙማ ሲያሰማን ኦሮሙማ ሱንዩ ማሊፍ ኦብለየን ከነ ኦሮሚያ መከሰተ ይፍዩ ማሊፍ ወምኒ ከነ ማሊፍ ከከነታ ካክ ጎዋ ከሽ መልስ ፋቻል ኩመኒ ከኒኒ ፍዩ ጎርሲ ቀብሶን ኦሮሞ ማለከታት ሴናን ኦሮሞ ማለከታት አከ ሚዲያ ሀቃ ላለኒ በረተኒ ኢጆለን ኦሮሞ ዱ ከንከን ኢጆለን ኦብለየን ኦፊዝ ዱ ከንከን አኮ ኦብለየን ከሰን ዱ ከካተኒ ኦሮሞን ሁንዲኑ ወልብረ ዳበቴ ኢጀ ከሰን አጫሉን ኢጀ ከነ ደምኔ ኢጀ ከነ ከለመፋ ባይሌን ጀቻዶ ወሪ አማ ፖለቲካ ስላ ሊደሮኒ ከኑ ትንደመን ኢጀ ከኒን ጣምሱ ደመኒ መንከን ኦሮሞ መርቲኑ በከመራ ነው ሰው ወሊን ኮዲን ወልብረ ዳበቴ ወነ ከነ ሴራ ስርነነ መኛታ ከነ ፉራ ቡቂሱ ቀበራ ገለቶሚ አመስ ነሞት ሄዱት ሩፌ ጅራ በከ ዱራ ጀቻዳ አማ ነማ ያደ እንግሊፋን ከንሽ ትደበስና can you tell me your name and why you're here today? Would you like to come forward? My name is Yaron and I'm from London. I'm here in solidarity for the Oromo people because we're dying every single day by the government, and so we need Abiy to leave, innit? We need Abiy to leave because he's killing Oromo people and other people in Ethiopia as well. And so we need freedom because we're dying every single day, and so we also want Jawar Mohammed and all the other political prisoners to be free because they're our voice, innit? So like, yeah, solidarity. Okay, do you have any advice for any Keros or any Oromo people around the world? Yeah, we should be one. Do you know what I mean? No matter like where we're from, no matter what religion we are, yeah, we just need to be one. Because if we're one, we're too big, we're too strong, innit? So. Yeah, stay one. And this is a message for all the Keros around the world. And yeah. All right, thank you very much. Good to have you here. Makanke enu achuma yada ke tinufufi. Makanke mamuna boje dama. Yani kiya Keron Londoni akasuma Keron magalota berbera adda ras gaen. Guyarra kar as walgeni hatam ti kale galgal askeni as bulle. Ofdura fili as bul chu ap murtefane jira sababin oso ilmaan Oromoo achi mootummaa sirna nafxanyaa ummaan Oromoo lafarraa fixaa jiru hoggantoota kennamaa hidhaatti dararaa jiru imbaasiin Itoophiyaa kamuu sochii tokko tajaajila tokko akka hin kennine jennee murteeffannee waan asufneef
kun ejjennoo keenya qofa ta'uu hin qabu imbaasii Itoophiyaa addunyaa guutuu irra jiru jechuudha. Tajaajila kan kennine biyya dimokiraatawaa keessa warri jiraatan bilis dhaamsa qeerroo London kana fudhaatii hojiirra nu oolchaa imbaasiin Itoophiyaa osoo ilmaan Oromoo achi dhumaa jiran ayyoolee abbootiin Oromoo achi dhumaa jiran imbaasii wanti inni tajaajilu tokko hin jiru ugguruu qabna nu kana sochii hadha jalqabnee jira nu dura warri minisootaa jalqabanii turanii nuti aannee jirra akkasuma warri itti aantan bilis imbaasii Itoophiyaa sochii olgaa jechumaaf asufnee as bulaa jirra jechuudha. Galatooma hundi keessan faana turuu keessaniif galatooma akka inni qeerroo London imbaasii Itoophiyaa cufee asii kan argamudha. Guyyaa dheeraadhaaf as turuu deemanii waan nu daawwattaniif galatooma isiniin jecha. Yaada dabalataa qabda? Okay, yaada dabalataa mee? Maqaan kee eenyu? Aman Nabii jedhama kan dhufe liisirraa dhufe. Kan jechuu barbaadu Jawaariin dhabamsiisanii nullee abadan ardii lafaa isaarra hin jiraannu. Itoophiyaa san keessa illee hin jiraannu. Itoophiyaan sunillee Oromoo baadhattee biyya san keessa hin jiraattu. Jawaariin dhabamsiisanii biyya san keessa jechuudha. Jawaariin bicha miti hidhamtoota siyaasaa san keessa namni tokko du'e taanaan abadan nu hadha warra umriidhaan amata 30 gadi jirudha. Kana alatti biyya Ameerikaatiif gartee Awurooppaa keessa kan jiraatu yoo xiqqaate Oromoo miliyoona 20tu jira jechuudha. Miliyoona 2tu jira jechuudha fiyya dhiifama. Miliyoonni 2 kun yoo dachii irraa nu fixanii abada dhumanne malee ummata keenya kana hayyuu keenya kana lafarraa dhabamsiisanii mana hidhaa san keessa ajjeesanii abadan jiraachuu hin deemnullee san itti nyaadhaa dhugaa. Isin warri hadha gartee barcumaa kijibaa isa irra teettanii sartifikeetii kijibaati achirra yaatanii ummata keenya maqaa xureessitan kijibduun tasilaa hadha dugabbaati waa dubbadhaa jedhanii dhugaa dubbadhaa jedhanii tabarumsa takka sammuu keessaa hin qabne algaa irra wal jijjiirti saba keenya dhiiga dhugu jirti jechuudha. Kana itti nyaadhaa dhugaa kulliin keessa hundi keessan jechuudha. Walii taa'u jiraan yoo buruuftaan Jawaariin hidhaa sanii hin baafne abadan jiraachuu hin deemnullee ardii lafa kanarra jechuudha. Beekadha maqaan keessan illee isin xuraara ardii kanarratti biizinesi isin dhaaddanii wanti hundillee hin argachuu hin deemtan hin dhumanna malee lafarraa jechuudha. Kanaaf kabiraa kan jechuu barbaadu warra Ameerikaatii fi warra Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtan hundi keessan jechuudha. Jawaari kaleessa isin hundayyuu gartee karaa qabsoo kana isin qabsiise namni mataa keessan illee wal isin qabi Jawaari. Qabsoo kana laafiftan taanaan abadan salphachuu deemna isin warri Ameerikaa keessa jirtanii fi Kanaadaa keessa jirtan iddoo adda addaa jirtan akka mana galtanii mana hin rabne nullee fakkeenya isin godhannee halkanii guyyaa rafuutti hin jiru jechuudha. Kanaaf sun sani lammaffaa ammoo ka jechuu barbaadu warroonni UK keessa jirtanii urga kaleessaati namni as buleera jechuudha. Taraa taraan warri dalagaa qabdan akka dhuftanii dhiibbaa mootummaa har'a nu gootan kabajaa isin gaafannaa kan galatoomii yaada gaggabaa saatii kennadhaa yaada yaada kee gaggabaabsiitii daqiiqaa keessa maal qabu maqaan kee Jamaal Waadoo jedhama. Ani yaadni kiyya qabu baay'ee ummatuma biyya kana keessaatii fi ummatuma biyyoota Awurooppaa Ameerikaa keessa jiranii fi nuti ummanni Awurooppaa jiru yookaan Ameerikaa jirru sa'aatii muraasa ummata qeerroo kennaaf haa kenninu jarri nafsi ofii kennaa jiranii xiyyiitii dura dhaabataa jiranii rasaasa dura dhaabataa jiranii nu ammootiyyuu sa'aatii takka yookaan guyyaa takka torbaan keessatti ummata keenyaaf kennee gabbaanee ummata keenyaaf sagalee haa taanu ummata keenyaaf wanti tokko qabee qabu ummata keenyaaf osoo hin ta'in nafsee keenyaaf haadha abbaa keenya obboleeyyan keenyaaf sagalee haa taanu isiniin jedha akka manan teenne guyyaa isinitti tole pilis bakka kanatti argamaatii ummata keenyaaf sagalee ta'aa isiniin jedha akka namnee walii haa dhufnu badhee kanatti haa hirmaannu isiniin jedha bilisummaan ummata Oromootti faataa. Ayyee hedduu galatoomii yaada qabna. Okay, waan baay'ee waan jiru hin qabu jedhamee jira. Wanni guddaan dhaamsi xiqqoo isii qeerroo biyya keessaatii fi an qabu yeroo hedduu isinitti odeessanii achi warroonni biyya alaa oduudhaan miidiyaarraa oduu oofanii isin burjaajessaa jiranii mataa isin dhukkubsaa jiranii jarri nagahaan ta'anii nyaataa jiranii jedhanii warri odeessan nutillee hamma dandeenyeen hamma humna keenyaatiin daaraa jirra bakka jirrutti isin duuka dhaabbanne nu hundinuu aarsaa nurraa eeggamu aarsaa kafalamuu qabu kafalaa jirra. Kanaaf duuti bakka kamittiyuu du'aa jirra. Kanaaf akka manatti hin deebine akkanuma itti haafnudha. Warroota biyyoota alaa Oromoo hundaa fi dhaamsi an qabudha. Please diasporaan hamma dandeenyeen qeerroo keenya bira dhaabbanne qeerroo biyyaas ta'e kaasii ta'e bira dhaabbanne hamma dandeenyeen haa jabaannu haa jajjabeessinu isinin jedha innis biroo qeerroo London warra as keessa jirtan jajjabaatanii yoo kun galee jedhu kun iddoo kanatti bakka buutanii yoo kun as bulee jedhe akkasitti akka jajjabaatan isinin jedha jajjabaadha galatooma. Kaayee hedduu galatoomii maqaan keenya yaada kennu ibsa. Hello ani Biqilaadha. Yookaan Diimaa Baaleetii akkuma beekamutti wanni qeerroo biyyaatiif dhaamu
qeerroo biyyaallee anam baay'ee qeerroo biyyaallee arginee wajjin turree dhufne ani egaa dhufe ammuma torbaan lama ga'ee jira waa'ee biyya keessatti deemaa jiruu fi qeerroollee warra asirratti na daawwatullee warri biyyattillee hiriirallee bahee na argelleen jira waan akkuma sumatti itti hafufanii namoonni tokko tokko immoo achuma keessatti qeerroo ta'anii akka qeerrootitti qeerroo basaasan baay'eetu jira sammaraa hubannee arginee informationii jiru maraa arginee dhufne warreen akkasii of eeguu qabanii kana boodaan immoo beeksisuu yennaa yoo waan akkasii irraa of hin eegini qeerroon ijoollee heessisuutu jira baay'isaniitiin ijoollee hedduutti hidhamee ijoollee hedduutti tumamee hiriira bayame irratti hiriira amantaanillee miti kadeemu oromummaadha kan namni marti ba'eef namoonni achirratti du'an nama baay'eeti an akka ka dhufe kutaa baalee irraayi baalee roobee ijoollee roobee yookaan achi keessatti na daawwataa jirtanii hiriira gaafa irratti deemsifneetiin hin tare keessattillee Haji Muktaar Faati kan irratti du'an jechuudha kanuma keessa beeksisuu barbaada waan isaan irratti du'an oromummaaf bayaniitiin waan tokko namni balleessee osoo hin ta'in oromummaaf du'anii heerri achi keessatti shirri xaxameetiin shira baay'eetu ture shirri achi keessatti deemsifamaa ture warra biltsiginnaatiin ka deemsifamu ture hiriira wal fakkaatu achi keessatti baasanii akkaataa dhukaasni itti banamu uummata irratti qopheessanii waan akkasii dalagamaa ture warroonni immoo akka kaabineetitti achi keessatti ijoollee hedduu hiisisantu jira ijoollee bajaajii dhoyite jedhaniitiin ufuma maqaa dhufaniitiin warri poolisa aanaa keessaallee nu beeytanii anxaabiyaallee dhufeetti isin bira hidhamee ture seenee bahee achitetti poolisni illee dubbisee ture kanaafuu warri poolisni aanaallee waan maraan beeytanii poolisoonni achi keessa jirtanillee mana namaa balbala atirii gubbaan seenanii yookaan dallaa gubbaan seenanii balbala bansiisanii manatti ijoollee maqaa dhaqanii waamanii akkamitti akka waamsiisu eenyutu akka waamsiisaa jiraatu hin beekama qeerroon hidhamtanii achi keessatti waa hedduu isinirra ga'ee hin beeytanii marti keessanuu ka akka maamushfaati warri hidhamtanii wannaa san keessa turtan ammallee abdii bunki mana hidhaatti hidhameetiin baay'ee tumamee jira ammallee rakkoon guddaatti irratti deemaatiin jira kana maratu jira qeerroon jabaadhaa hamileen akkuma duraatitti jira har'as imbaasii Itoophiyaa duratti baanee imbaasii Itoophiyaa gaafannee gabbayee yaada ofiitu kennachuu sodaateetiin mootummaan kun mootummaa jigaa jiru waan ta'eef nam tokko of duuban deebinaa hamileen tokko isin cabin qeerroon biyya keessa jirtu jabaadhaa isin duubaan jirra qabsoo finiinsa waliigala basaasa of keessaa baasa takka takkaan hin beeytanii ofirraa eega maqaa isaanii dabarsaa uummataaf kennaa galatooma injifannoo kan maal uummati. Qeerroo London galatoomaa kun yaada qeerroo London fakkaataa asumatti xumurraa. Kuni imbaasii magaalaa London kan Itoophiyaatti cufamee jira ammaaf guyyaa lammataa isaa ta'e chaayida galgala cufamee nu jirtu.